nyaata dhugaatii fi tapha malee wanti nu barbaachisu hin jiru. Dhuguma gaafan akkas jedhu. Dhuguma gaafan akkas jedhu. Of gaafattu maaltu isaanitti hir'ate kana caalaa maal barbaadu jettu fa'a. Isin warri gurguddaan qooda keessan hundumaa waan hambistan hin qabdan. Waan isin jalaa hir'ate guuttachuu hin taatu. Wantoota sadarkaa keessan ol kaasan hundumaa guuttachuuf hirriba hin qabdan. Ani waan isiniin jedha. Maqaa ijoollee keessan hundumaatiin nuti ta'uu hin feenu. Warra Qur'aanni jedhe sanarraa. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. Warri Rabbiin didan hin qanani'u hin nyaatu akka horii nyaatutti booda akhiraatti abidda nyaatu. Abiddarraa Rabbitti baqanna. Kunoo kanaafuu bu'aan keenya isin rakkisuu ta'e haala warra lixaa hordofnee isin xiqqeessuuf isin gaddisiisuu ta'e hinumaayyuu garii keessan jibbuun isaa hin mala. Guyyaa gaafa ilmaan argate yaa abboota keenya yaa haadhota keenya yaa abboof akaakayyoota keenya yaa obbolawwan keenya dhugaamatti qaama keenyatti baay'ee yaaddooftaniittu. Garuu ruuhii keenyattis yaadda'uun keessan dirqamadha. Kunis kan ta'u nu barsiisuudhaan barnoota Islaamaa akkaataa sirrii ta'e kana ta'uu baannaan ruuhiin keenya guyyaa qiyaamaa Rabbitti isin kasasti. Assalaamu